namatti murteeffatiisaa fi ariifatii ilaalcha dhiisnee ilaaluurra haa deemnu amma. Yoo ilaaltuu gadi bu'uunsa si gaafata, yoo ilaalchatu ammoo tilmaama kee ta'a. Ayyaan daawwattoota keenya adda mata dureen nu ilaalamu mata duree kanaan dura jiranurra xiqqoo adda akka jedhee isinitti hime mata dureetu hundis akkuma fiitiin adda adda ta'anii isinii dhiyaatu jiranii. Isa kanaan dura ammoo namooti bifa adda addaatiin hordofaa jirtanuu ammallee galatooma yennaa dhaansi keessan nu dhaqqaba jira itti fuufaa galatooma isiniin jedheera. Gara mata duree guyyaa addaatti yoo isinii dhufu mata dureen guyyaa addaa nuti waliin ilaalu namatti murteeffatiisaa fi ariifatiin Maatewos 7:1 irratti akka isinitti hin muratamne isin ammooni namootatti hin murinaadha. Maaliif jennaan akka isinitti hin muratamneedha. Yeroo hedduu jireenya keenya keessa karaa lama namoota irratti murteessina. Tokkoffaa waa'ila keenyaan laallu tilmaama ifirraa hundoonne murtoo namarraa kenninu. Lammaffaan ammoo waan dhageenyu irratti hundoonne tilmaama nama sanii irratti yookaan ammoo qabatamaalee ta'uu danda'a. Qabatama nama sanii wanta inni humerraa hundoonne murtoo nuti kenninuudha. Ilaalcha dhiisnee ilaaluurra haa deemnu amma. Yoo ilaaltuu gadi bu'uunsa si gaafata, yoo ilaalchatu ammoo tilmaama kee ta'a. Ilaalcha ebeluuti, ilaalcha kiyyaa, ilaalcha akkasii ta'anii yeroo hedduu yoo karaa adda addaatti waan tokko haasawaa nagatan. Ilaalchi abbaa dhuunfaa fi ifirraa hundaa'ee wantoota ifirratti jireenya ifirraa hundaa'ee waan nama tokkoof tilmaama inni kennu. Ilaalchi gara tilmaamaatti deemsisa yeroo hedduu. Ilaalis ammoo gadi bu'isa gaafata. Wantoota ilaaltu kana keessa nama tokkorraa hin ilaaltu waan kanaota kana afuriin tana ilaalisaaf yaalii godhe. Afurii haga shanii keessa sinima keessattuu isa afuriin kana ejoo godhe ilaali. Tokkoffaa environmentii nama kanaa maan ture. Environmentii isiniin jiru naannoo namni kun itti dhalate maan fakkaata. Akkaataa naannoo sanii namooti naannoo sanii bifa kamiin sosocho'aa turan. Akkaataa uffannaa isaanii akkamii, akkaataa nyaata isaanii akkamii, akkaataa haasoo isaanii akkamii naannoo sanirraa haasawaa ta'eeboo homa kamiiyyuu nami atamas ilaalaalte irraa murteessisaaf yaalii gootu kuni naannoo sanirraa sheedii godhateeti. Naannoo sanirraa walitti qabateeti. Mee naannoo nama kana akkaataa inni naannoo inni irra ture kana isa jalqabaa kana laale. Inni lammaffaan ammooni akka ati guddattee innis guddatuu dhabuu danda'a. Yookaan akka ati guddattee isiin guddatuu dhabuu dandeetti. Mee akkaataa isiin guddatte ammoo laale. Bifa akkamiitiin guddisaniirani. Maatii akkaataa akkamiitiin nama kana guddisaniirani. Bifa isaan guddisanii ammoo jireenya nama saniitiin wal qabate akka fide qaba. Haati abbaan jireenya nama tokko irratti bifa ta'e akka namni fudhatuuf dhiibbaa ifi danda'e qaba. Haati intala kana eenyudha? Bifa akkamiitiin guddise? Abbaan intala kanaa eenyudha? Bifa akkamiitiin guddise? Warri intala kanaa eenyudha? Warri mucaa kanaa yookaan eenyudha? Bifa akkamiitiin guddisan? Bifa maatii wal qixa ta'uu hin danda'u. Maatii wal faana ta'uu hin danda'u. Maatii akkana guddise siilli akkasaan guddise jechuudha. Maatii akkana barsiise tokko qaba. Maatii akkana guddise tokko qaba. Maatii akkana hime tokko qaba. Akkuma kana immoo siilli akka biraati. Garaagarummaan keenyaaf keeti inni guddicha namummaan tokko nu godhullee akkaataa guddanneen garuu garaagara. Wanni si hamaa jedhanii wanni kun badaa jedhanii si himaneeranu ana bira do himiin guddisaneeran ta'uu danda'a. Wanni na bira ammoo badaa jedhaneeran safuu jedhaneeranu si bira dammoo akkasan ta'uu dhabuu danda'a. Environmentii fi akkaataan guddisiisaa jireenya nama tokko irraa humna guddaa qaba. Nama tokko warri firii godhee maatiin guddiseeru taphaa kollaan jira. Nama tokko ammoo dadumaanu ka maatii hidhataa walii hidhame guddiseerullee jira. Fuula walii guuree hin qaabadha namni wayii yeroo tokko waan jedhu. Ati maaniif waan si keessa jiru guutuma guutuutti akkasitti maaf himuu dadhabdaadha. Jeelumaa itti dhiyaatu keessaa nama tokkodha. Nu aarsa maafi fedha keetti diida baafattee maaf hin wanni kun natoo maaf hin dubbanne naan ambii akkas hin baranne akkasinaan guddinye maatiin jedhe. Fedha keenya dandeenye baasuu akka dandeenyu nu guddinye. Kiyyaa abbaan jedhe. Gaafa nuti didiqqeennummaa gaafa yeroo daa'imummaa saniyyuu abbaa keenya fuula keenya akkana dhunnee dandeettii haasofnu qabnu. Warra keenya akkana fuuldura dhunnee akkana inni haasofnu dandeettii akkasii hin qabnu. Akkasii nu guddinye. Mana keessa jalqabaa gala dhumaatti wanni marti lola. Sababa kana nama kamalee sodaannaa jedha. Fedha keenya ibsuu kamalee dadhannaa jedha. Garuu fedha isaa ibsiisisaa akka balleessaa goonee gaafa nuti itti jallisaaf innaan nuti kaanu akkaataa inni guddate yoo garagarree ilaallu duuba deebine. Maan jedhe wanni keessattuu nu ajaa'ibsiise keessa inni tokko maan jedhe kophee caammaa silaa barbaachisaa ta'e ka gaafatis silaa amma rakkoo hin qabne caammaan keenya xumurame keeyyaannee gaafa inni nurraa hobba'e dhunnee abbaa kiyya caammaan keenya nurraa hobba'ee haadhateenna hin jennu. Waan goonudha waraqataan barreessinee bakka inni rafe irratti siree gubbaa irratti olirra laxxafnee dhiisnaadha. Ganama maqaan kiyya beloo jedhama. Caammaan kiyya akkana hobba'eera. Eenyutti abbaa dhale irratti dirqama abbaati
nyaata barbaachisaaf waan silaa kennu uffata kennis dirqama abbaati. Abbaa kee caammaa nurraa hobba'eera nu caammaa odoo nurraa hobba'ee amma gara keenya maatii keenya keessatti ana biraatti caammaa odoo nurraa hobba'ee ayyaanaayyuu nu biten irra deemne. Ayyaana nu biti maaf ayyaana kana nu hin binneenne aga barbaanne fedha kenna abbaa keenya himanna. Suni akkaataa warri keenyatti inni guddise. Akkaataa namni sun irra guddate. Kana ebaluu maafi cadhisa cadhisee namni tokko siiresii ta'ee deemee fi namni kun hamaa namni tokko kolleeffama namni kun dansaa jalqaba gadi bu'aan laale. Taphalleef, kollalleef, cadheessalleef isuma kamiifuu namni innaa waan tokko ta'u sababa ifi dandeeqa. Inni sadaffaa ammoo jiini. Jiini innas hin jedhu maatirra haadharra abbaa diqqaa haa diqqoo amma gara gujee akkas jedhan haa diqqoo abbaa diqqaachuu obboleessa haadhaa obboleettii warra keessa faamilii keessaati amala haadhaa yookaan kama abbaa fakkeenyaaf mani amala haadhaa hedduu isaanii qaba amma tanaayyuu maafi qaayee akkas ta'ayyoo jedhee gara galee fi gaafadhu amala haadhaa ta'e natti akkasani nama diqqoo irra dhiyaadhee jiraadhe yookaan irraa gaabbee jiraadhe malee personaaliin kiyya inni guddichi haadha ta'e nama wal fakkaatu baay'ee qaba. Isa kan akkamitti amala akkanaa horachuu danda'e tokko yoo fi gaaffii gaafadhu haadha ta'e natti akkasaan jirti haadha fakkaate hin jiru obboleessi keenya naan dura obboleessi keenya irratti aanu jechuudha. Abbaa wal fakkaatu hedduu isaanii qaba. Abbaa yoo mana seenu akkaataa inni tolchu inni lodoon beekin itti yaada danda'in ku abbuma fakkaataadhaan maanti daddabara itti yaadannetti ilma manee qofa danda'in ka dabaru. Haadhaa fakkaatis abbaa fakkaatis jiiniin amaloota daddabaran. Haadhumarraa ka dabare abbaarraa ka dabale jiiniif dabare ka dabareeru hin jiraatanii kaati ilaaluu qaddu inni sadaffaan kana. Inni kun ammoo inni afuraffaati ilaaluu qaddu akkaataa namni kun waan isaa itti hiiku. Akkamitti waan kana ilaala inni ilaalcha jechuudha. Namni kuni waa atammaa guddistee ilaaltetu kana inni diqqeessee ilaaleera ta'uu danda'a. Waa atamma diqqeessitee ilaalte kana ammoo inni guddisee ilaalte. Namni hundinuu waa sadarkaa kennuufi qaba jireenya fi keessatti waa kamala sadarkaa kennuufi qaba waan sadarkaan kennineef qaba waan akka kamala guddisteetu nama san biratti loormaalii ta'uu danda'a this is easy sin jedhuu danda'a kun loormaalii sin jedhuu danda'a waan akka mala ammoo loormaalii ta'uu tamuu guddisuu danda'a waan irra namni marti ejoo godhateeru qaba waan akka lubbuu gooteetu inni akka safaraa kan naannoo godhu jira waan akkati naannoo gooteetu uffatamuu inni akka addunyaa godhe kalaaluu jira kunumaani akkaataa ilaalcha namaatiin garaagara wanti tokko sadarkaa akkaataa nu kennu nutti sadarkaa waan sanii guddisee diqqeessa malee wanni guddaa diqqaanii akkaataa namarraa jirteedhaan ilaalcha keetiin odoon ta'ee namarratti ilmaamuu qaddu ilaaliisaan waan qabatamaa kana jalqaba adda baase. Inni lammaffaan ammoo murtee namootatti kenniisaa fi yeroo hedduu humna kan nuti anu jechoota namooti jedhanu jecha namooti nama tokkoon dhufee nutti himu. Kan gafaa akkama nuti ilaallee kaane akkana ilaallee akka nama tokkootti tilmaama mataa kennaatiin tapha nama kanarratti cadheessa nama kanarratti maanii nama kanarratti waan tokko irratti hundoonne kanuutummaa ifumaa garagarree ilaalluudha kan jalqaba. Kan lammaffaa kan ilaalu odoon ta'in kan nutti himanu. Atiin dhageenyeedhaan kan nuti himanu namni tokko fa'a. Atiin dhageenye ebeluun suni akkas akkan ta'e dhannee isaan nu himan. Isi atillee dhageenyeedhaan inni dhageenye maani wanni sun akkan ta'e dhannee kan nutti himanu. Namoota ibiin nurra hundaan irratti ammoo akka murtoo fi ariifannootatti nu gargaaranu inni jalqaba namni nutti himu kun eenyudha. Hariiroonni nama isaa waliin qabu akkamiidha. Ilaalchummaa inni jalqaba nama isaanii qabuyyuuti akkamiidha. Murtoo kan isaan dura ilaalcha namni kun nama kana qabu jalqaba beekisi isa jalqabaati. Jalqaba eenyudha. Inni lammaffaas keessa gaaffiyete nama kanaa wal qabatee ati gaafatu maafi natti mare maafi natti himtire. Ati dhageette ati hin dhageenye. Ishii haa dhaga'ullee hin dhageenyellee haateetuti amma nana dhageessisuudhaan kana maarraa hundaaneeti waa'ee nama kana. Namni kun bee akkana ta'e gita tokko akkan ta'e jedhani. Dubbii nama hedduu ilaala akkas jedhan malee akkas dhagge kaayedhu diqqaadha. Harki guddaan waanuma namaan jedhan kanaayyuu jedhaniitti irra baay'ata malee dhagge kaayedhu diqqaadha. Namummaan kun innuma dhaggeera sitti himuyyuu namni tokko dadumaanuu wanta hunda gara hammeenyaatiin nama laaluu jira. Waan dansaanii dhaggee akka dansaatti himisaa yaaliin godhu. Yeroo kamiyyuu waa hantuu nama qofa laalisaaf akkana garagalchiisaa deemu hedduu isaanii jiran. Nami sa'aatii 24 negeetivii nama tokko qofa jadhisee sitti himu ati amma kanaan jalqabi hiriira gadi lammaffaan si sa'aatii 24 waa'ee nama hunda akkamii waa hantu qofa si himu waan dansaa si himu akkan dhaba yaatala kombe jadhiseetuma akkasadha tuni tanallee sitti hinaadan jedha akkamii waan nama hunda hammeena qofa sitti himu tejebbaan atillee warafaa qabattee adda dhibillee illee himamaa jira
sadarkaa lammaffaa akkuma itti jalaa qabdu namni wayilee waa'ee kitee jalaa qabu jira. Inni ati sirriitti adda baafatuu qabdu akkuma isin jedha waan kana namoota wal qabate namni kun eenyu ka'edha. Lammaffaa immoo naaf natti hima. Yeroo yooyin qabadha naannoo ollaa keessa jiru gara mana nama ta'ee keessumminneetee akkana deenne seenne teenne warruma kenna keessa. Ani gara kushiinaa akkan ta'e bakka nyaata hojjetanuuf hojii hojjetanuu seenne ta'a. Namni wayii addum ta'ee alatti tokko ta'ee miila liqatti maan jetti. Ebeluu akkas ta'e jedhanii akkas ta'e beeyyenna. Intalli mana keessa jirtu immoo maan jettee gaaffisiin gaafattee na ajaa'ibsiise. Eentu waan san jedhee naani namni waan san jedhe ebelutti akkas jedhani jedhee nutti mennaani dhiisi ebelu hollaantitti cadhitteetuma dhaggite odeessaa seetta. Ebeluun seene ankasee ebelu jettes odoo namni sun maqaa nama saniidha odoo namni sun jedhee jiraate silaa wanni kun dhugaadha garuu ebelu jettee raatte dhiisi waan dhaggite haasaa deemti waan itti fakkaate haasaa deemteedha. Dhaggitee gaaffii sirrii gaafatte siinna sani. Namni waan kana jedhe eenyuuti. Kan maafi jettee gaafatte kanaan qara nama kana waan beektuuf. Namni kun waan hin ta'e qofa haasawaa waan beektuuf. Namni kun waan jiruuf waan hin jirre olii guuraa akka deemu waan beektuuf dubbii haasawaa mullee rakkoon qabu garuu namni waan kana jedhe eenyuuti. Namni tokko dhaggettaniitti bakka ebeloo jedheeti dhugaadha jedhan. Egaa ebeluu jedhee dhugaadhaa kadhan. Kana jechuun jechuun ebeluun suni nama jedhaa deemu moti waan sirrii takkatti qabatamaa keessaa waan gizee tokko jedhu jechuudha. Nama waan dhagge rookaa haa itti fakkaate rookaa haa suusii oduu qabaatee asaachi deemu odoo hin ta'in waan qabatamaa ta'e waan tokko ijoo nama dubbatuun beekama jechuudha. Kanaaf ebeluun naa ta'e sirriidhaan. Inni kanaa wal fakkaatu immoo inni dhumaa walii qabee kaasiin jedhu. Hangafa sin jedheera irratti aanaan jedheera isni akkanaa wal qabatee inni dhumaa waan sin jedhu ammoo haasoi isaan amma haasu'an kuni murtoo waan kanaatiif eeguma oduma dhugaateetillee nama kanarraa mallee akka hin murteessine wantoota si gargaaranu tokko inni Sulemaanidha ana odoo teete hoo